jabanaa sun daffitee laata. Yaa ijoolleen tiyyaallee kutaa keessatti galtee hadha waan masaan lollotan hin beeku. Gonfoo kiyyaa fi leensuuti yakkaa wal argatan duraanuyyuu kunoo maalinni kunoo waraqata sanis harkaa lafaa hin godhanii kunoo qalama san lafaa hin godhanii akkanumatti dhaananii har'ammoo isa lafa godhaniituma manuma kutaa isaaniitti lamaanumaan taa'aniituma haasa'an. Ani jabanaa tanis abbaan gonfootis walii biraa ol deebi'a. Har'a qaxarannee jirra ganama bunarratti haasofna jenneeti. Dafeetaniin mee qursii gonfoo kiyyas kan jaalatu hojjedheefii jira. Leensuu kiyyas kan jaalatu hojjedheefii jira. Abbaa gonfoo kiyyaafis hojjedhee kan jira. Kaamee haa dhufanii ka'ee sana namee gadi ba'eetu abbaa gonfootiin koottaa bunni daffee jedheeni. Mee hadha waanuma jiru irratti dubban. Ani waan sodaadhe. Waan sodaadhe intala durbaa kana odoon gurguradhe jedhee kanan gammadu gonfoo kiyyan barbaadu. Waanuma ijoolleen too jette irratti walii gala. Maal seeta? Namoonni baay'een fedhii ijoollee ofii dhaggeeffachuu dhabuurraa fedhii ofii qofa dhaggeeffatanii ijoollee ofii kan dhabe danuutu jira. Dhalli bara kanaa yeroo baay'ee waan isaan barbaachisu qofa duuka deemuu barbaadanii kana yoon jedhu fedhiin isaanii maaliin heerumaaf qophaa'anii jiru. Immoo akkasuma mooyyuu fuudhaaf qophaa'anii jiru. Osoo hin taane fedhiin isaanii yeroo kana yoo laalee hanumti tun akkuma mana kiyyatti ijoolletti yalamaan tun aabaa caalaa na barsiisan kana xiinxalee yoo laan ijoolleen tun fedhii barumsaa qaban malee fedhii fuudhaa fedhii heerumaan qaban. Gonfoon kiyyallee yeroo sana akkan bartii kana hin galin sitta fuudhaa jennaan na didee bartii kana gal. Amma leensuuti jallee sin gurguradha jennaan barumsa koo jette. Fedhii isaanii kana osoo ijoollee kana iyyaamin abbaa gonfoo jabanaa kana lafa godhee ka'ee tanan abbaa gonfoo wajjin dubbadhee ijoollee tana haa dhaggeeffannu. Ijoollee tana odoon dhabinii gargaarsa isaan barbaachisu qofa godhuufii qabna malee akka nu jenne ta'aa jechuun hin qabnu jedhee abbaa gonfootitti muuqa. Sababbiin maali? Haati manaa utubaadha. Abbaan manaa immoo xaaradha. Kanaafuu utubaa manaa kuni waa hunda girgiddaallee qabee deemaa. Xaaraa kanallee qabee deema. Hoo amma ani utubaan kuni waa dubbadhee abbaan manaa kunmuyyuu abbaan gonfoo immoo xaaraa waan ta'eef waa baay'ee shaffana jechoota baay'ee qaba. Kanaafuyyuu isa yaamitan dura isa wajjin dubbanna. Abbaa gonfoo wajjin dubbannee tanan saniin boodatti waan jirutti sinnee ijoollee tiyya yaama. Jabanaan kunaa taa'u. Ibidda kanallee qo'e mukan jalaa kana qaqqabeetu mani. Yaa abbaa gonfoo koota abbaa gonfoo taa'a. Ofii bunni daffee beekatuma kan buna kana lafa godhe nyaatallee hojjedhee jira cireellee abbaa gonfoo koo. Maal seetan abbaa gonfoo koo? Waan waliin dubbannu qabna ijoolleen tiyyaa kutaa isaanii jiranii odoo isaan kutaa isaaniitiin dhufin leensuu tiyyaa fi gonfoo kiyya har'a ganaamumaan kunoo mana timirtii sanillee hiyyaanni natti fakkaataa taa'aniituma waan ta'e haasa'aa jira. Yaa abbaa gonfoo waa tokko beekuu qabna yaa abbaa gonfoo. Dhaloonni bara kanaa of jaalataadha yoon jedhu maatii ofii jibbanii fi miti of dhaggeeffachuu jaalatan. Fedhiin isaanii maal akka ta'e adda baasnee beekuu qabna. Egaa kaleessuu tiyya micayyoo baay'ee cimtuudha. Micayyoo baay'ee nama kabajjuudha. Micayyoo baay'ee haadhaaf abboomamtuudha. Micayyoo baay'ee na jaalattu baay'ee na kabajju. Akkasuma abbaa ofiitillee abbaa gonfoo nama kabajju nama jaalatu. Intalli kun intala kaayyoo qabduudha. Egaa waa tokko beekuu qabna abbaa gonfoo. Namni hundi baratee milkaa'aa miti. Namni hundi immooyyuu baadiyyaattillee heerumee milkaa'aa miti. Egaa ani haati ishii baadiyyaatti heerumee milkaa'ee waaqayyo haa galatumu abbaa gonfoo kiyya ijoollee kana horree wajjumaan horree jira. Gahee qotee bulaa keessaa ani qabadhee jira. Akka shamarri takka baadiyyaa keessatti heerumtu ani haati ijoollee kanaa baadiyyaa keessatti heerumee jira. Gahee barnootaa kana mooyyuu ijoollee koo dhaalchisuun qaba. Bakka ani hin geenye san ijoollee koo keessatti arguun qaba abbaa gonfoo.
Waan ani argine san ijoollee keessatti arguun qaba abbaa gonfoo. Maal se'ata abbaa gonfoo? Ani hin baranne ijoolleen tiyya waan mana tamaarii san ergee manatti abaacaa daana lakkoofsisiisanii ijoolleen kun har'a kunoo dubbifadha. Eeggadda mana barumsaa hoo deemtu naa barreessitee deemte nan dubbifadhe abbaa gonfoo. Kuni maali? Gonfoo kiyyaaf leensuu tiyya manatti na barsiisanii. Kanaafuu micayyoon tiyya qormaanni beellee hoo dhufe hin dabarti keessa micayyoo cimtuudha. Obboleessi illee cinaa jira. Barsiisuu qabnan jedha abbaa gonfoo. Dubartiin utubaadha. Utubaa waa baay'ee qabee deema. Jecha dubartii haadha manaa keessanii dhaga'uu qabdan. Akkasuma immoo abbaan manaa xaaradha. Kanaafuyyuu xaaraan kun waa baay'ee dhoksa. Rakkoo jiru hunda anumaaf situ xumuruu qaba. Dursaa isinii kennuu isinirra darbee dubbachuu kiyyaaf abbaa gonfoo koo abbaan manaa waa hunda ofiiti isin dura yaada kana dhiyeessuu kootiif na of kalchaan isiniin jedha abbaa gonfoo kiyya. Baay'een isin jaaladha hin beektan abbaa gonfoo. Kanaafuyyuu mee isin maal jettan? Mee yaaduma keessan nu dhiyeessa abbaa gonfoo ijoollee tana gurguruu intala micayyoo koo gurguruu hin qabun jedha. Yaa gonfoo har'allee ganamaan dhoofistee kaabuna kana mee nutti qixxe. Hin qorra. Bishaan harkaanuma. Leessulee sadhattee aartee achi teessee jirti. Hanuma daa'ima ammaa kana nama garra. Atumtanati jettu kun yaa haadha gonfoo. Han dureessa jira kan ammaatii fi kan dur tokkoo miti. Haadha ammaa hin tamaarra jedhanii kunoo bakkee deemanii waan biraatiin namatti galti. Durba yoo dafanii heerumsiifatan gaarii wadha. Kan durii eessa jira miti. Mee dubbii kana narraa dhaabi. Fedhii isaan dhaggeeffachuu odoo jennu waan hin taane nutti dhufa. Heerumsiifachuu nuuf wayya. Yaa heerumtu. Durbi yoo gadi baatee tamaarra jettee deemte dhiira wajjin hurufa dhaabbachaatii oolu. Amma mana tamaariitii yoo ba'an karaa kanarratti dhiira wajjin utaalu, dhiira wajjin dhaabbattee haasoftu dubarri. Kun immoo waan fokkuu, waan cabaa hin barbaachisu. Tamaarii jettanii durba gadi baasanii waan malee namatti dhufa. Heerumsiifachuun wayya. Gonfoo soo ta'e inni iyyuu kan tamaare isheenii fi inni maaltu tokko godhe dhiira fi dubartii maaltu tokko godhe. Dhiirri durriyyee hoo ta'e irraa bareeda. Durbi garuu irraan bareedu. Maqaa ishee iyyuu hin tolu. Kanaaf durbi kan bareeddu yoo heerumteedha. Kanaafuu yaa heerumtuu jija yaa geessuun jedha. Oduu namni odeessu kana qabdanii micayyoo irra jija, micayyoo ija irra dabarsinu. Gaarii miti haadha gonfoo. Na dhaggeeffadhu yoo wal dhageenya nu wayya. Dubbiitis kee qabdee ijoollee dhaggeeffanna akkas goona. Jechuun kuni booda kufaati. Ishumaafu gaarii miti. Hiriyoonni ishee hoggaa heerumtee daa'ima horattee jettu ishiin gana dhiira wajjin karaarra timirtii jedha waraqata baatanii karaarra dhaabbachaati oolan. Yaa haadha gonfoo too'i waanumti dubbii bara kanaa namaaf hin galu. Dubbiin bara kanaa hin ulfaataa. Dubbiin bara kanaa nama sodaachisaa, nama qaanfachiisaa, nama saalfachiisaa akka daabboo lixe. Kanaafuu dubbii ijoollee kana ijoollee dhaggeeffachuun maal jechuun odoo hafee ijoollee yoo ati barsiiste malee waan sirraa baratte malee eessaa fiddee si barsiisti. Ijoollee sii gadi maal sirraa baratti malee maal baratti maal si barsiisti.
dubbii kana odoo dhiistee wayyu. Baratanii akka barsiisan beeka. Astamaariinis tamaaree akka astamaarii ta'e beeka. Doktoriinis akkas akka tamaaree akkas guddate nan beeka. Garuu durbi tamaartee achi ga'uu hin dandeessu. Dubartiin gufuu baay'ee qabdi. Dubartiirraa kan bareedu heerumtee jija geettee daa'ima godhattee bultii yoo ijaarratteedha. Tamaaruun dhiirafi malee dubartiidhafi miti. Durbi mana keessaa hojii mana keessaa madabii akka itti tolchitu, mana akka itti laqallaqattu, waxii biddeena akkasitti hojii mana keessaa ta'u tamaarti malee. Kan waraqata baattee bakkee deemtu kuni fafaadha. Fafaadha durbarraa hin deemu. Waan hin taaneen namatti galti. Namni durba manaa qabu rafee hin bulu. Kanaafuu heerumsiifannee jijaan gaannee ilmoo keenya arguun guddinni isa caale teertiin isa caale jira natti fakkaatu. Gonfoo keenya immoo hin tamaarsifanna. Inni doktorii nuuf haa ta'u. Durbinuma tamaartee bakka geessu hin jiru. Kanaafuu oduu daa'imaatis kee ganaa waraqata baattee har'a guddadheera beekeraa tamaareera jettee gadonaa ganaa ol garagartee sinin gorsa jettu kana dubbii kana dhiisnee mucaa keenya jijaan gaanna. Oduu daa'imaa kana achumatti dhiisi. Yaada gonfoo buna kana mee natti qiciqorri takkas na qabde. Wayyaa rabbii koo yoo tana maalumarra ga'e laata gonfoon koo. Garuu harmeen gara laafettiidha. Garuu haabbanii na shakkisiisan. Erga galee garuu gonfoonii na biraan dhufne. Ergaas dhufe naani naasufne. Waan aarii jiru fakkaata. Wantiin godhu maaltu jira ree? Wayyaa carraa. Harmeedhuma didee moo laata aabbatu didee? Amma hojii deema malee biraan hafuun. Yaa Waaqayyooti jira kana harka na baasi. Akka yoomittiin jedhe beekan dubartiin akkasitti rakkattu, akkasitti dhiphattu. Dirqama dubartiin takka kan gootu heerumuudhuma qofaa kan hin jiru. Wanti ishiin godhuu dandeessu oduu guddaan jiru. Sodaa barbaanna. Barri nama rakkisa baay'ee. Hundaafonni biraan hafu. Duraan barattee doktora taatanaan jedhan iyyanii jedhan hafiin koo kana ture. Shamarran haadholii ulfaa yeroo da'umsaa rakkatan miidhaan garagaraa irra ga'u. Gaafan doktora ta'an isaanii yaaladha hawiin kan koo. Wayyaana. Ammas rakkoon tokko hin jiru. Kana keessa darbuudhaaf jabaachuun qaba. Kana ta'uudhaaf immoo gonfoo wajjin deemuu qaba dirqama. Amma magaalatti galuun kiyyaa ammaa isaan shakkisiisa isaan. Yaa Waaqayyooti na gargaari. Garuu gonfoo biraan hafuun. Innis yaada isaanaaf hin qoonne garuu maal ta'e na laata? Yaada isaa jijjiiree simchite moo? Barsiisonni illee akka duraanii miti maal taate yaadni kan kee biyyii ta'e barumsa keessatti cimtuu miti naan jedhu. Eessaan hin cimnu ta'uu maaltu na cimse kun? Eessaan hin cimaan jedhee ani. Waan hundaafuu yaa Waaqayyo na gargaariiti. Mee akkamumaa mallee nagaa gaafatee ka'ee anumarra immoo baay'ee dallanee jira. Ammaal gochuu hin danda'a. Qo'achuu illee hin dandeenye. Qorumsa kan qollee galmaan ga'uu hin dandeenye.
amma akkanattis yoon dhiise deeme jedhe dhaqee qormaata qajeelan nan qorama jechuun baay'ee na yaachiseera. Mana kee fayyuu taa'ichi isaa wajjiniin taa'ee iyyuu malsiitti deebisuu iyyuu dhiise kunuu alatti gabba'ee taa'aa jira. Mee maalumaan godha? Furmaanni koo maali? Saa'ibni kan koo anaa jecha kan kooyyuu haa ta'u saa'ibni koo anaa jecha barnoota isaa dhaabee ija manaa wajjiniin fudhatee dhufe. Yookiin har'arraa dhufuu ni mala. Bor ni deemna jedha. Dubbiin akkasitti kunoo inni nan heerumsiifadha jedhaa jira. Akkam gochuu maaltu nuu mala? Furmaanni koo maali? Kamiifuu wanti gochuun narra jiraatu abbaa amansiisuudha. Yoo nama nuu didee jedhe isii fudhadhee budhee deemuudha. Sila harmeen garaa laafaa jirti. Abbaatu baay'ee rakkisaa jira. Isaa dheekkamee dallanii akkasitti horiyaa jira. Mee furmaanni maala jedhu? Kamiifuu saa'ibni koos ni dhufa. Waliin mari'anna. Nuti waan akka inni itti yaadutti furmaatarra geenyeerraa se'a. Nuti furmaatarra geenye. Inni achi kaasee nutti dallanee jira. Yeroo inni dhufee jedhee furmaatarra ni geenya yookiin isii fuudhee deemuudha. Yoo hammam fuudhee deemee jedhe mucaan kun na jala deebi'ee jaalala gaafataa laata? Laa saahiba koo hin shakku naa wajjiniin na gargaaree akkasiin bakka guddaa geessu leensuudha akka ni jaallatee jedhellee akkasiin bakka guddaa geessu qormaata ittiin ta'u. Yoo hammam fuudhee galee dhossee fuudhee galee jedhee yoo achitti